يا رب mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaa shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna jalla. يا رب mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaa shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna jalla. يا cinca onni madaa yaa ija imimmaanii gubanni aara keetii samii haguuge duumessaanii maaliif gubatteen dhumne fuultakkatti yookaanii akkaayichi jedhee gaaf kaawwarra naftanyaanii hayla sillaasee keessa aariirmaanii nyaatamu seenaanii gaafa waaqoo bosona seene gabrummaan jabaannaanii amaarri waggaa torbaaf waraanaan dadhabnaanii waaqoon kadhatee galche booda sobee malaanii biyya wajjiin bulchina jedheen eeraaf seeraan nagaanii jennaan galee waaqolleen dhugaatti fakkaannaanii wayita waaqoon harkaddeeffatan biyya waliif baasanii waan isaan jedhan dhiiroomee walumaan ilaallaa dhugaa barbaanna jalla. يا رب mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaa shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna jalla. gaafa walgahii kanan rabbii walii qabamu jedhaniin ummataanii hattuun ol afri'ee keessan saamu qabamee jira kana booda sinittiin deebi'u lamu akkana camne kalee sirra dhufne sobamu gaafa hayyuun gaarri sun gantuudhaan arrabamu goota lollaan agaree saatiin hirbidiin raafamu waliyyi rabbii guddaa kadhaansaa uwwaatamu kayoo falmachuu ka'e nasriidhaan naqabamu hattuudha jetteen gantuun bu'aa siyaasaatiif laalaa dhugaa barbaanna callaa. gubate hayyichi tokko ummata keessaa ol ka'e arraba qaroosanii naga dandayaasa'e booda irratti dubbiin seenaa tokko arraba isaarra bahe haa galatoomu namni dubbii kana nuun gahe dhiiratu dhiira himee an dhiirarraa dhagahe way seenaa ummata kana hayyuun kitaabaan kaahe qalamni nu barreesse silaa yoom keessaa bahe galaana marakamni seenaa daakee dadhabi mallaan dhugaa barbaanna jalla. jedheen hayyichi kun arraba qaroosaniini isin komanne jedheen lolatti hanqiftanii jira isaa qabdanii maaliif nutti fiddanii waaqoo guutuutiif oromoo guutuumaaf lafarraan fixxanii yoo san bilisummaadhaan dacheerra jiraattanii jedhee waan ta'u dhabee gubatee maraannaanii biyya walitti qaban keessatti marsanii waraanaanii hattuun isin jedheeni mootummaan gabroomsaanii kana gabbaraa jedhu san gaarii foolaanii ka biyya kana albeen gorra'ee bulchaa jiru lolaanii kanaaf falmachuu waaqoo fira ta'e bosonaanii nuuf ta'ifee keessa bule nuuf gubate qorraanii meeqa jedheen ka isa waliin bahee nuuf bobahee dhume akka qoraanii isin diina keenya jedhee wallu nyaachiftan ololaanii amma asin nu fixaa jedhee yoo barbaaddanii sodaatanii dhiisanii kasilaa ajjeesanii ijjannoon isaan qaban waaqoon irratti dhumuu ta'uu agarraanii hamleen isaanii cabee shirrarkaa fashallaanii akkasittayyuu fi tikfate ummanni qabsaanii taraa isaanii arrabamanii dabareen nuun gayanii arrabamaa jirra re'ee dabareen nu geenyaanii waan fedhan jechaa jiru kun hayyoota keenyaanii akkuma waaqoo guutuutiif taaddasaa birruufa kaleessa arrabsanii bakka isaanii buuneree har'a keenya carraanii dabareen hidhamuudhaatuma mumajjechaanii gaafa wayyaane irra nu qabsoofnu jara wajjiin nu reebanii sirnuma jallaa jaraa sana gaari jedhanii nuuf faarsanii samii irraa gadi hin duunne ummanni kun ummatuma sanii booda wayyaane fonqolchuuf nu xumurarra geenyaanii warri nu gusa ta'uu barbaadu seene gama keenyaanii injifanne arginaan tokkummaa nu labsanii nufaasutti seenanii kadur nu arrabsanii OBN OMN ta'ee jawaariin ta'ee lammaanii oppidiyoon ODP'n taatee maqaa jirjiirannaanii oromoon mataa ol qabatee yaa gammachuu gaabsanii jawaar biyyatti gale qabsoo qeerroo ganaanii fuudhee lammatti kenne taankii wayyaaneen cabsisanii isin nuun deemaa jedhee mootummaan keenya isinii arraddaatii isinii taa isin oofaa jedheeni diina nutti hin seensisina abbaadhumaan tolti qeeni taanarra golii galanii markabni erga xiqqoo deemeeni laga lammaffaa jalqabe laga tokko ceheeni
booda shufeerri osoma wajjin deeman markaba daddaa'iseeni karaa jarri yaadan irraa kallattii gadhiiseeni deemuu dide kallattii irra walii galameeni achumaan keessaa bu'ee dhiisee jarri lameeni jirjiirama adeeme adada bubbuleeni booda jawaari irrattuu duula banan qawweeni silaa innis gaafas du'ee malee rabbi baaseeni gabaasi dhiyeeffamu yookaa TPLF yookaa ammoo shaneeni akkuma har'a osoo agarroo kichuu cite haceeni haqarra wareegame itti salphattu biyyeeni cubbuudhaan badde dacheeni wayyaa subhaanallah dhugaa barbaanna calla yaa rabbi mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaaf shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna callaa mee amma gara seenaatti achiisin deebisaa erga waaqoon sobee galche gaafa zarri roorrisaan akka galu gaafatan ammallee waraannisaa tokko bosona keessaa wayita dhufu gubate aaree bookkisaa maaluma waaqoon galchee jedhee qawwee ol qabee dhukaasa bakka naftanyoonni jiranitti ni dhagahama sagaleensaa warri jaarsummaa dhaqee fide bosona keessaa nama lama isaa allachuu hayyoota keessaa asii naftanyoota wajjin hojjetaa asiin qabsoo geggeessan jedhanii maaluma jennee achisi finnaati sirraan galle silaa dhugaa barbaanna callaa yaa rabbi mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaa shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna callaa jarri lachuu hayyoota tokko mala beeka akkaanii cadhi jedheen akkana jennaa isa kaaniini nutu isa agarraan gammachuu dhukaase jenna jaraanii gooticha qabatanii naftanyoota dhayidhaanii waaqolleen erga galee hayyu dureen isaanii jarri jaarsummaa dhaqe gooticha qabatanii jara bira geenyaanii gammadde akka malee yaada biraa qabdi jarreeni naftanyichi madarakii irratti ol bahee biyya dhaadate qawweeni akka waan booji'ee fidee ganuu jalqabe gadeeni Muhammad Ziyaad harree jedhe Muhammad Ziyaad barreeni kaayoo arrabsuus seene walii galteef waameeni dura karaa nagaatii walii gallee biyya bulchinaadha walii galteeni warri jaarsummaa dhaqe akkasitti walii galeeni jaarsotuma keessaa tokko Muhammad Ziyaad harreen jedhin jedheeni hayyee kootu as bayinaa sirreessitaa jedheeni naftanyichi gubatee miira dallansuutiin akkaminna jala dubbate jechuuf arraba tuffeetiini yoo sodaa itti argina yoo dhaafte jeetiini waraabessa jala hambaa ture onnee sodaatiini ittas bayayyichi miira gootummaatiini irraa fuudhee dubbatee arrabarra jirti dubbiini dhagayaa jedhee madarakii irratti ol bahee ummata isaatiini Muhammad Ziyaad barreetiin Muhammad Ziyaad harree wanni jettuuf namichattiini nutu harree jaraa ture sababa gabrummaatiin gabrummaa san jalaa nu baase nu gargaaree qawweeftiyyiitiini kanaaf arrabama jedheen wajjii maqaa harreetiin harkatti nu deeffannaan nu gante jarattiin yoo nu dhumnes dhalootatti nu himaa hin amanamu diinni jedhee gabbu'ee madarakii irraa yichi harqee lolaa dhugaa barbaanna callaa nama kutannaa qabu rabbitu wajjin jira kutatte haqa keerratti yoo ati taate dhiira yuunivarsitiin keessa dabrini seenaa meeqatu jira gaafa waaqotti aane Haji Abdullaahi Fincile gadabirraa waraanni Haji Abdullaahiitiif Haji Abdullaahi nama jira kutaa ganda takkitti handhuura qabsoo dhiira mootummaan itti marsee kallattii hundumarraan gadiin baddaa taate garraa dhaallaa damurraan irraa fagaatee rukutuuf kallattii hundumarraan irra fagaatee rukutuu meeshaa gurguddaan fagoorraa qophii isaa jalqabee qubatee galgalarraa itti qophaayaa bulee dhayoodhaaf ganamarraa garri bayaniin jiru marse kallattii hundarraa jara lafarraa fitee booji'uuf qabeenyarraa raajii gaafa san ta'e dhageetta guurii guuradhu gurraa ummata diina dhorkatee kalee biyya ofii irraa sodaa diinaan qabanii xiqqollee qalbii irraa badee hawwoo jedhamtu diida guddaa tokkotu jira achitti wal ga'anii waliin jedhan abshira dargaggeessaaf maanguddoon abbootii amantiirraa harka samiitti ol qabanii tumsa barbaaduuf rabbirraa garri iyyatan hin jiru akka addunyaa har'aa oduun isaanii takkan dabru akka irraa miidiyaarraan harka kennuu didanii lolatti seenuu qofa carraan waraanni gaara marsee qubate kallattii hundarraan ummata sodaa tokko malee badhetti haaya garraan
ummanni kun humna guddaa qaba jedhee sodaa jalqabe ammarraa kabada yaa'ee hagana gayaa kabadda hafe caalaadha kanarraa humna kanaan cabsuun dandeenyu jedhee gargale ofirraa rabbitu qalbi darbe sodaa jaraa ubiraa rabbisi wajjin jira jajjabaadhu yaadiira haga keessan irratti kutadha wal jala hiriiraa haa caalu ajjeessanii jawaar muhammadin qabsoo keenya maysuun qabu xiqqoo mallee daandiirra inumaa cimsoo qabna daran ka duraanirraa yoo duune jannata rabbii seennanii yaddaa qalbiirraa jiraannaan jiraachuudha bilisummaan dachiirraa haga yoom diinni nu bulchamu kanutti micciiraa dhiira dhiisii dubartiin keenya meeshaa hiikatte diinarraa jannata rabbii yaadannaan maal goota dunyaa irraa falmadhu angoo har'aa boruusi harka jira jajjabaadhu yaa dhiira tokkummaan cimsi dallaa dhugaa barbaanne callaa yaa rabbi mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaaf shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanne callaa oromiyaati yaa biyya oromoota baalee fi arsii irraa miliyeenan qabda goota ummata wallaggaa irraa miliyeenan qabda goota shawaa harargee irraa miliyeenan qabda goota booranaaf gujii irraa miliyeenan qabda goota walloo fi karrayyuu irraa miliyeenan qabda goota jimma abbaa jifaar irraa miliyeena qabda goota iluu abbaa boor irraa miliyeena qabda goota ummata sidaamaa irraa miliyeena qabda goota kophaa keettuuf geetta maala lagaa irraa goota qe'ee keettis immoo yaa lagaa ammaaf si barooda qabeenya abbaa keetii dhuunfatee ka fedhe maaf si qooda maana kan kee keessattis immoo ati maaf dhaabatta boodaan alagaa si fakkaatee firfirsee maaf si qooda sobee mataa isin keessaa ciree boru maaliin sochootaan gateettii qofa deebisee irra kaayuu farqoota waggaa dhibbaaf akka olluun jenne nu godhuudha kaayoon naftanyoota akka firaa'oonaa dhiira fixanii hambisuu dubartoota ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira jedha gariin gowwoota warri akka oromoon itti cabxe seenaan beene dhalootaan ummanni waa baratee gahumsa hin qabne barnootaan bordoo nafxanyaa ta'ee nu fixe aqliin ballaan dhugaa barbaanna callaa garaan duyda ta'eef garaanii harree ka dhufe hunduu yaabbatu tadhaabattu raraanii qaayidaa hayawaanaati waan barsiisu seenaanii dayyuusa rabbi jibbee haqa ta'aaf azaamni rabbiin isaanaa baaru haa diigamu alaaman isaanii sodaattuu garaati maatimaa garaanisii bishaanii mootii samii caalaa sodaatti nama garaa fincaanii kaleessas kanaan nurra ture mootummaan gabroomsaanii kaleessuma adeen gaddagaaf wayyaanee wal falminu sanii jarri kun jara wajjiin nudhaadatan gabbayanii nama kenna meeqaata majjeessa harka isaaniin akkasumattu soofalmanni kufe sirni nyaataanii quufaa fokkotee wayyaa ariitii feelee wayyaa kuma jedhansanii haga yerootiif jedhamee itti kenname amaanaanii booroo keessa kaayannee ufee hagicha rafnaanii isa kalee nu godhan dhiifamaan bira tarraanii shoror keessaan nu jedhanii dhiifama nu gaafannaanii sanirra isinii tarree nu deebi'uu baannaanii jenneen isin horii abbiitti homaa gaafiin qabdanii hojiin keessan ka amma achiitu isin ibsa eenyuun akka taatanii amma gaafii ummata oromoo deebisaa taayitaa irra baatanii osomaa jennu harriin teenna faxooranii nu gaddachaasanii kama saggaartu agarree yaabbatee naftanyaanii warri minilikaa caaluu finfinnitti ajjeesanii oromootu ajjeese jedhaa yookaan hin argattan jennaanii dokumantarii sobaa walitti qindeessanii maqaa oromoo waggaa dhibbaaf hin qabne nurratti barreessanii adaanechi abeebeetti kennanii gabaasa godhi jedhanii nadhitti abaaramtu akka miniliksanii waaqni oromoon qabu ka guyyaa kaasuni gurra isiillee qabee arraba zulmeessanis waan namtichi duubarraa itti mudhagayuu dadhabnaanii namticha tokkicharra deebitee maqaa meeqaa waamnaanii dhugaatu imimmaan boohe ilmoo waaqaa gaabsanii guyyaa naqaanii dhufaa jaalatamoo jibbanii gaafa kolfitu dhufa fuullarra imimmaanii rabbiin imimmaan nurraa haqa hin dhufti bilisummaanii wareegama kaffalutu nurraa eegama tokkummaanii kadu'e gara jannataa deemu shahiidummaanii mammaata duuna damii dhiiga ormummaanii qe'ee ufii irratti kormummaan abbaan malaa dhugaa barbaanne callaa
يا ربي ما دبدو دقا أمة أبلا بؤا سياسة شرا ولن دري جلان دقا بربان نجلا يا ربي ما دبدو دقا أمة أبلا بؤا سياسة شرا ولن دري جلان دقا بربان نجلا